Kabajamtoota daawwattoota keenya baga nagaan nu eegdanii har'a immoo keessummoota babbareedoo lamaan marfameen jira. Keessummaan keenya keessummaa duraan beektanidha. Namuma manaati jechuu dandeenya. Isaan immoo keessummaa biraa nu fidanii dhufaniiru. Keessummaan keenya tokko artisti Mulgeetaa Nagaasaa fi kan biraa immoo keessummaan haaraan dhufan abbaa qabeenyaa Oromoo tokko. Isaanis obbo Gabbisaa Margaa jedhamu nama reefu gara aartii Oromootti makamanidha. Anaa dhufu sillachuu baga nagaan dhuftanii karamii jalqabu. Ayyee baga nagaan eegdanii hangafarraa jammalee galaaka. Hangafa. Akkam hangafummaa kana fudhatta? Hangafa naa kennamee dhiisiti akkanatti nan barbaada. Hopefully. Ayyee egaa obbo Muleen daawwattoonni keenya kanaan dura ni beektu isin biraan geenyeera. Muleen maal keessa darbee akka aartii Oromootti immoo akka shifti godhe kanaan dura haasofnee jirra. Obbo Gabbisaa wajjiniin wal barra. Obbo Gabbisaan eenyu? Eessatti dhalatanii guddatanii maal keessa darbanii waan jedhu tokko nuuf kaasu. Obbo Gabbisaa meetti fufaa daawwattoota keenya wajjin wal bara. Isin jettan Gabbisaa Margaa Urgeessaa jedhama. Ayyee Gabbisaa Margaa Urgeessaa. Urgeessaa. Sanyii soo barbaadan immoo Gabbisaa Margaa Urgeessaa Dabalaa Dawoo Qumbii Keessa Agabjaa Faasiloo Jiddaa Jiillee Abbaadhoo. Achi yoo jennaan namicha waaruu jedhan. Kana maal jedhu? Maal akka ta'e garuu hin beekusa. Namicha waaruu. Ani garuu nan beeka. Egaa isin ibsuun barbaanne ani biraan darba. Ati bira geessaa. Welcome. Obbo Gabbisaa baga nagaan dhuftan irra deebini. By the way, si jedhee itti fufnaa wayyanatti. Ayyee akkasuma. Naaf kulcha. Akkasumas Namoota aartii waan taataniif aartistiin isin hin jedhamu yeroo baay'ee nama uummataati. So baga nagaan dhuftanii mee eessatti dhalattanii guddattanii? Maal keessa dabartanii daa'imummaa keessanitti waa'ee mana barumsaa faana kaasaa? Waa'ee maatii keessanii faana? ani kan hin dhaladhe akka baranii dhaladheetti Shawaa Kifla Hagar jedhama ture. Awraajjaa Jibaatiif Machaati. Callee Awradaa jedhama ture. Achi immoo waradaa keessaa iddoon itti dhaladhe naannoo midaa ta'ee iddiin sirriitu baree lafa Arfinjoolootu jedhamutti dhaladhe. Akka ammaatti immoo godina Shawaa Lixaa aanaa midaa qany ganda Arfinjoo tokko lagaa jedhamee waamama. Amma Shawaa Lixaa kun Amboodha jechuudha. Amboo ta'ee Amboo jedhee beekama garuu Amboorraa walumaa gara kiiloomeetirii 40 akkas fagaate iddoon itti dhaladhe. Namatti tola. Ilma baadiyyaa turtanii. Sirriitti. Sanas nu haasofsiisaa. Okay, maatii akkamii keessaa baatanii amma immoo maalirra jirtu wal qabsiisatii nuti. Ani abbaan koo obbo Margaan ammayyuu lubbuudhaan jiru nama waggaa 89 isaanii. Haati koo almost gara waggaa 8 dura boqotanii nuti nama 10 taanee dhalanne. Nama 10 sana keessaa namni 2 lubbuun hin jiranii 8 keenya jirra. Baay'inaan asuma jirra. Abbaan koo amma lubbuun jiru naan as jiru na birayyuu jiru. Achi gaa akkuma ijoollee baadiyyaa iddoon dhaladhe sanatti maatii koo wajjin guddadhee achi yeroon barumsaa ga'u mana barumsaa achitti argachuu waan dandeenyeef egaa barumsa barbaada gara Ambootti dhufe. Attittan barumsa jalqabee Amboottan baradhe. Isa dhumaa haala adda addaa keessa darbinee har'a garuu kunoo Finfinnee jirra. Bakka Finfinneetti wal agarree Finfinnee irraa immoo har'a istiidiyoo keenya jirra. Egaa waa'ee maatii keessanii iddoo itti dhalattan daawwattoonni keenya hubataniiru jedheen amana. Amma reefu gara aartii Oromootti dhufaa jirtu sanirratti ni haasofnaa. Aartiin Oromoo immoo aartistoonni Oromoo namoota akka keessanii lallabaa turan gara aartiitti akka makaman keessumaayyuu namoonni diinagdeedhaan sochii godhan maal kun hin baramne lallabaa turanii amma ka lallabbiin sun reef waan gaarii ta'aa deemu bu'aa waan
firii wayii waan buusaa jiru jedheen amana baga gara artii nagaan dhuftanii muleettan deebi'a waa'ee artiitti deebinee ni haasofna mulee atis irra deebiin baga nagaan dhufte. Obbo Gabbisaan hiriyoota isaa tokko amma iccitii baasfanii waa'ee isaa bilbilee gaggaafachaan ture. Dirqama gaazexeessaati. Isaanii nama jechuun soosaayitii wajjiniin hariiroo gaarii akka qaban jechuun nama qalbii laafuu kan akka nama laphee laafu akka ta'an dhage maal nutti himtume waa'ee isaanii? Hayyee dhugaadha. Obbo Gabbisaa ibsuun baay'ee nama rakkisa. Hayyee. Maaliif? Daqiiquma 5 fi Obbo Gabbisaa bira teesse waan dikshineerii addunyaa tokko garagalchite sitti fakkaata. Akkana ni hubadhetti. Jalqaba irratti Obbo Gabbisaan gaafa wal baru namni wal barsiise osoo Gabbisaan barin akkamitti Finfinnee keessa jiraattaa naan jedhe. Suma dhugaati. Gabbisaan kun hin jedhe gaafa wal baru dhuguma guyyaatti gizee 4-5 caala yoon bilbiluu baadde baay'ee natti ulfaata dhugaan siniin jedha. Maaliif tokkoffaa nama namaaf jiraatu Obbo Gabbisaan guutummaan guututti. Nama eenyuyyuu ija tokkoon laalu xinnaas guddaas. Karaara yoo deemu si ajaa'iba. Ani yeroo tokko nan salphadha beektaa. Warra xiqqoos daa'ima furii namarraa fuudha. Waan barbaachisaa ta'e nama godhudha. Minaalbaata Obbo Gabbisaan naannoo dhufaate yoo tokko kaasuu hin danda'a. Maaloo daawwattoonni keenya immoo eegaa jiru wanti bira darbu hin jiru. Hayyee gaafa tokko waliin deemna konkolaatuma isaatiin yeroo deemnu namoonni karaarra jiran kun taa'anii ciree nyaachaa jiru beektaa. Akka carratee ibsaan nu dhaabe. Gaafa nu dhaabu inni bilaa abbaate jedhaniin. Eshi jedhee tole na gurshee hin gurshite irraa fudhatee nyaate. Ani mimmaan koo dhufe dhugaan siin jedha. Daa'ima karaarratti. Warra karaarra ta'anii daa'ima qabanii jiran. Eenyu kee meeqanii keenyatu kana godhaan jedhanii dhugaa dubbachuuf taanan. Maaliif kana kanumaan bira dabarra. Obbo Gabbisaan jaalala kennu. Jaalala namaaf kennu namoota jajjabeessu. Namni kamiyyuu hojii dhabee addunyaa kanarratti ofitti aaruu yookaan immoo namoota qaamota adda addaa irratti koomentii akka hin kaasne nama godhanidha. Maaliif hojii hin hojjenna hojii uumaa dhugaa dubbannu waliin soomu. Bilbila walitti eessa si jirta wasiin jedhe Obbo Gabbisaan istuudiyoo kana keessa jedhette karanti lookeeshinii keetti muu qabda Obbo Gabbisaatti nama akkasitti yaadudha Obbo Gabbisaan. Kanarraa kan ka'e Obbo Gabbisaan yeroo biraa immoo namni biraa kanaas ta'u osoo V8 deemuu danda'u. Warri jedhanis jiru. Kanarraa ka'e kanammoo Obbo Gabbisaan nuuf deebisan. Maaliif seetanii mule? Hamma isaan namni tokko waa'ee keenyatti mee hojjettu? Waa'ee amma waanan dura gaafadhee irraa hiira isaanii natti himan. Kanaafuu akka ati nutti himtu barbaadeen. Mee kanarratti maal jettu Obbo Gabbisaan? Obbo Gabbisaan muleen amma akkuma kaase nama biraatirraas dhaga'ee hariiroon inni nama wajjin qabu dhala namaaf qabu hariiroo baay'ee dhiyoodha. Lapheen isaa laafadha. Kanaaf tarii namni baay'een maaliif V8 hin deemtu osoo maal ta'uu kan jedhan maal jettu? Anaaf makiinaadhuma. Hojiin makiinaa yeroo iddoo tokkotti hin geessu atattamaatti hin ga'uun malee miila koo caalee miti kan makiinaadhaan deeman. Kanaaf immoo V8 yoo itti miliyoona 20 miliyoona 30 yoo xinnaate miliyoona 8-9 barbaada. Ana miliyoona 8-9 sanarra taa'ee ana baay'ee nan gammachiisne. Iddoon ga'uudhaaf makiinaa isheen amma qabadde kun nagaa ammaaf. Daaru Firaankaa sana addaan hiree namoonni hojiitti hojjetan yaada koof yaada of keessaa qabu sana ittiin guuttachuu nan danda'a waan jedhuudhaaf inni guddaan kanadha. Kanaachi immoo nama jaalachuu dhiisuu wanti jedhamu numtuu namtu ennaa uumamu akkuma amantiittis akkuma yaadaattis namni lafarratti waaqa bakka bu'ee jira. Waaqayyo immoo makiinaan barbaadu aeroppilaaniin barbaadu. Idduma ifa itti argamuu yaa danda'u. Nuti immoo hojii isaa hojjechuudhaaf biyya lafarra kan jiru. Inni jaalutu waa gooneef miti kan nu jaalate. Kan nu uumes immoo nuti isa kadhannee miti. Amma danda'ametti amma humni keenya danda'ametti. Amma beekumsi keenya nu eeyyametti immoo waan waaqni jaalatu hojjetanii darbuun barbaachisaadha jedhee waan amantiin qabaanii. Amma humna kootti ilmaan namaatiif waan gaarii hojjechuudhaaf fedhii kooti. Yoo Rabbi jedhe immoo
amma barumsa irra hin jiraani. Barumsa waa hojjechuu barumsa hojjechuu irra hin jira. Kan ammoo gara hojiitti hiikuudhaaf itti deemaa hin jira. Waaqayyo mana gargaarii dheedee abdii qaban. Sana na amanna kana hojii ol qabsiisee wanti naa kaastan akkan barbaadu namoota haaraadhaaf hojii uumuuf akka tattaafachaa jirtan sanas dhaga'ee mee waa'ee sanaas haasuuf. Amma maaltu jiraan waggaa dheeraa dura yaada tokkoon qaba tureen. Dhaabbilee 50 yoo xinnaati. Yoo xinnaati nama 100,000 karaa koo hojii argachuu qabu jedheen labsaa ture. Yaada sana fiixaan baasuuf immoo ergaa wayiin qaba tureen kan jechuun mul'ataan kan natti himame. Galma naa ijaare kan jedhu. Galmicha sana ijaaruudhaaf fedhiin qabu tureen. Bara kana keessa almost ji'a 8 dura nama waaqaa tokko wali waan akkasii jennaan ati waan hojjedhu jedhamte hojjechuu dhiifteetu iddoo barbaaddu sun otoo hin gahin hafte malee waan sana otoo itti yaaddee hojjettee wanta ati barbaaddu hundumtuu si fuuldura jira naan jedhamchisu. Achi deebi'ee waan sana isa waggaa 10 guutuu dhiisee duubatti hambise nan hojjedhee murteesse. Akkan inni murteesseen wanti inni barbaadu immoo dhufee na fuuldura naa taa'e. Qabadhe amma gaa yoo waaqni jedhe hojiitti hiikuudhaaf jalqabeera. Yoo waaqni jedhe amma waxabajjii 30 bara 2016tti yoo waaqni jedhe fi yoo jiraanne waaqayyo isin isaa jiraachisu nullee hirmaa qooddataa sanii akka taanu qaba. karaa kamiyyuu ta'ee namni 100,000 akka hojii argataniin hawwii qaba. Abdii san qaba. Dhaabbii 50 san dhaabbata jedheen hawwii abdii san qaba. Sana caala immoo kan jireenya koo keessa jiru ilmaan namaa goodaarra jira bulan kana iddoo bultii iddoo itti fincaan fi waraqaa eenyumaa akka isaan godhatan hawwii fi abdiin koo inni guddaan kanadha. Galmicha taanee jechaadha. Galma already karaarra jira. Kan koo kanadha. Sana keessaa immoo tokko anuma umuleen jira ati jirta kunoonni jira hojiirra jirtu jechaadha bar. Asituu namni 4 jira jechaadha. Nama 100,000 keessa 4 jira. Nama 99 fi 900 fi 96 barbaachisa jechaadha. Warri kun immoo iddoo biraatti amma akkamitti warri hojjetaa jiran jiru. Kana yaadnu kun. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophii miidhagaa taasisaa jirra. Gara muleettan deebi'a. Muleen immoo egaa gara aartii Oromootti egaa dhufte kan namoonni biraa jechuun participation namoota biraatiin alatti ofii keetiin immoo fiilmii waa'ee Oromoo waa'ee uummata bal'aa kana kan dubbatu uummata bal'aa irrallee darbee waa'ee biyya kana waa'ee dhumaa biyya kanaallee waa'ee namummaa sirriitti kan kaasu wayii teeminsaa yookaan immoo qabiyyeensaa miidhagaa kan ta'e qabachaa akka dhuftu sanas immoo odeeffadheen jira. Mee waa'ee sana haasofna. Hayyee. Maaf jedha mata dureen isaa? Hayyee. Dhagee. Galatooma. Dhuguma fiilmii maaf gaafa eegalu almost gara waggaa 8 na fixee jira. Garuu fiilmii kana qabee fiilmiin kuni akkuma ati kaaftee maafidha mata dureen isaa. Mata duree isaallee ni ibsita daawwattootaaf. Maaliif maaf jetteen? Maaf kan jedhe nuufaa turu yeroodhaaf fiilmichuma keessatti arganna dhumarratti. Fiilmiin kun jalqabarraa akka uummata Oromoo qofa uummata addunyaa kan ibsudha jechuu danda'a. Minaalbaata namoonni akka hin jenne Oromoon kun eenyu? Eessaa ka'ee teessa jira? Oromoo gaafa uumamee hanga har'aatti kan jedhudha fiilmiin kun kan ibsu. Achuma keessatti walumaan laallaa. Fiilmii kana qabee garuu namoonni hin dubbisne hin jiru. Yaada kana namni hin fudhanne hin jiru. Namni deeggarres hin jiru. Garuu nama argachuu hin dandeenye. Maaliif fiilmii hojjechuudhaaf maallaqa hedduu si barbaachisa. Akkuma beekamu baajata guddaadha. Kana keessatti
waaqayyo gaafa si ga'u gaafa nama badhaasu baay'ee nama dhamaasu jedha Oromoon. Obbo Gabbisaadha walitti dhufne. Obbo Gabbisaan akkuma dura ibsuuf yaale nama namaaf jiraatu yaada akkasii yaadni kun baay'ee yaada fudhatamaadha namatti tola hin hojjetama callisii jedhe. Amma egaa namni tokko fiilmii kana dursee hin ta'e malee maqaa biraatu maasuun qaban ture erga Obbo Gabbisaan walitti dhufne dhugaadha. Jennaan maal jedha inni bakka ta'e baajata guddaa baata. Ani namoota 100,000 hojii uumuu nama eegalee jirudha. Kan keessa labaadha dhiise. Boodiisiin hojjetamaa kun na harkatti salphisee maal jechuusaa namni yeroo rakkitu namni keenya isin jajjabeessu beektaa. Toleedhe amma yaada kanatti baane turree erga waggaa tokko boodaama. Fiilmicha maal gooteedhe ani gaafadhu yeroo bakka amma hojiirra jira siisoo argeeti yoo ta'e kiisii isaa keessaa osoo birrii 10 qabaate 10 san sii kennee nama ofiisaatii lukaan deemudha. Dhugaa dubbachuuf taana isa bira ta'eef miti. Sana godhu sila namni kun namaaf intineedhaan immoo maafan cinqa jedhanii bakka baay'ee intinee maatiidhaan baay'ee gaafa kaane bakka koosti piroodakshinii isaa baaseedhe nan baasee itti hime baajeticha ramade. Namoonni akkuma kanaan dura kaaseera waan kana aadaaf turizimii Oromiyaa biiroo aadaaf turizimii Oromiyaatiin fiilmiin kun ilaallamee gulaallamee goheede waan jedhamedha. Kanuma qabattee yeroo eegdu namoonni si sodaatu. Oromoo keessa baay'eetu jira. Hundan kaafnu. Obbo Gaddisaan sana hunda cabseeti tokkoffaa jedhe. Namoonni fiilmii kanarratti hirmaatan maaksimam gara nama 100 olidha. Warra ta'an hojii uumuuf keessaas warri kun warra fiilmii kanarratti hojjetu namoota ni barbaadudha. Kan jedhu nu deeggare gara hojiitti galle sanaan booda immoo dirqama hirmaachuu qabda jedheen. Obbo Gabbisaan fiilmii sanatti ba'aa guddaa baatee jira. Walumaa gara fuulduraatti kan laaludha. Yoo rabbi jedhee achiin waaqayyo siin nu ga'eera. Walii amma gara xumuraatti deemaa jirra. Obbo Gabbisaan iddoo guddaa qaba fiilmicha irrattis. Fiilmii deeggaruu bichaa yookaan piroodiisara ta'uu qofa miti. Taa'aadhas taa'aa olaanaadha fiilmicha keessattis. Nama akkasiitiin walitti. Aktariidha. Baay'ee aktariidha. Isuma iddoo cimaa iddoo guddaadha kan inni baatee jiru. Situ kaasti godhe. Anumatu kaasti. Amala isaati irratti hundoofteeti taatoo garraamii kenniteef moo. Dhugaadha. Achirratti illee baay'ee garraamummaa osoo hin ta'in kan ibsu imaanaa nama baatee deemudha. Kanumaa tireema. Imaanaan sun immoo namni hundi imaanaa qabee galmaan hin ga'u beektaa waan akkasiiti. Baay'ee namatti tola. Gara Obbo Gabbisaatti deebi'a. Obbo Gabbisaan kanaan dura aartii keessa akka hin jirre odeeffadheera. Amma immoo gara aartiitti akka dhufaa jirtan mul'eenis nuuf kaaseera anis odeeffadheera. Sanaan dura hawwiin jiraayyuu gara aartii kana dhufuuf akkamiin amma jooyin gootamne gara aartii kanatti maaltu kaka'umsa ta'e? Ani uumamni lafaa irraas uumamni mataa isaattuu anaaf aartiidha. Uumamni matumsaatu aartiidha. Ijaadhuma waraabamee miidiyaadhaan namatti dhiyaanneef malee dhaloonni aartiidha. Jireenya aartiidha. Guddinni, dullumni, duuni hundi isaa aartiidha. Kana garuu namni yaadee qindeessee gara hojiitti hiikee isaan jirreef warra akka carraa kan hojjechuudhaaf dura carraa argatan kan keenyatu guddaadha jedhaniitu aartiidha godhanii miidiyaadhaan namatti dhiyeessanii nuti fudhanne malee jireenyi mataa isaatti aartii. Ani akkaataan itti dhaladhee akkaataan itti guddadhe iddoon itti jiraadhe akkaataan itti baradhe akkaataan itti biyya tajaajiluuf deeme akkaataan itti har'a gahe hundumsaa aartiidha bar. Kana waraabanii miidiyaatti dhiyeessuudhaan. Kanaaf fedhii aartii ilmi namaa kamiyyuu keessa jira. Ilmi namaa kamiyyuu aartistiidha. Sirnaan taa'ee waraabamee miidiyaatti dhiyaachuu dhiisuu haa malee. Kadhachuun aartiidha. Fiiguun aartiidha. Sirbuun aartiidha. Gangalachuun boo'ichuun hundi isaa aartiidha bar. Daldalli aartiidha. Daldalli mataa isaatiin aartiidha. 8 teennaa 10 gurgurtu bara ati waa meeqa jetteeti kan gurgurtu. Aartii irratti hojjettaa. Hojiin inni hojjedhu mataa isaatti aartiidha. Hojiin koo hojii waliin ga'uuti. Warra kan biyya kana keessatti dallaala jedhu. Dallaala jedhu sun afaan Amaaraatiin
sirrii miti. Anaan na ibsuu jaan dandeenyeef yeroo sadi agarsiiseera eeyyama godhatani. Yeroo sadi የደላላ ስራ ነው አን ደላላ ነኝ የኔ ስራ የማገናኘት አገልግሎት እንጂ የመደለል ስራ አልሰራም ምንድነው ማባል ያለበት ማገናኘት ማገናኝ ወሊንገው አኒ ወሊንጋ ማለት ፈዳላ ነው ይሩሰን የተሰበረ ስም ነው ጀች ደደባ አደረኩ ነማ ኦፈረብሱ የቹ ዳጎን ባል ኦኬ ፈዳላ ማለት የቹ ፈዳላ የቹ ዱቆ ደላላ የቹ ደን ደለለ የቹ አጭበረበረ ሰረቀ የቹ ደበር አታለለ የቹ ዳጎን ነሞ ሞክስ የቹ ደበር ፈደለ አትፈደለ እንጂ የቹን ማለት ነን ፈደለ እንጂ የቹን በይ ነን ሞክስ እንጂ የቹ ዳጎን ነን ሰበከ እንጂ የቹ ዳጎን ሰበከ የቹ ነማ ዋን እንጀረ ነምት አፉፉ የቹ ዳጎን እንጀረ ነምት ወደ የቹ ዳጎን አኒ ካንኮ አቲ ዋቶ ኮን ቀበየናን ዋን አቲ ቀብዱ ዋን ቦሌስኮ ሞን ቀምነ እሲን ዋ በርባዱ ዋን አቲ ቀብዱ ንን ቀብዱ ዋን ንቀበትን ቀብዱ እሲኒፍ ኢጃፍ ጉራ ተኤ ኢጃ ቀብዳ ኢሳ ዋን ቀበርጉ እንደንደኛ ጉራ ቀብዳ ዋን ቀቡ ነገኝ ሰሙ ቀብዳ ዋን ቀቡ ያዱ እንደንደኛ ሲያዱ እንደንደኛ እሲን ለማ ወረ ኦቶ ኢጃ ቀብዳኒ አርጉ ደደብደን ኦቶ ጉራ ቀብዳኒ ደጋው ደደብደን ኦቶ ፋን ቀብዳኒ ወልጋፍቹ ደደብደን ኦቶ ሰሙ ቀብዳኒ ወሊ ያዱ ደደብደን እሲን ለማ ነው ወሊንጋዬ እሲን ካኑ ዋን ቀብዳን ሰው ወልቲ መጣ እኒ ዋን ካናን ቀበጀዳ አትካናን ቀበጀ ፈዲን ከሰ ወልግተታና እሲን ወልቲን ፊዳ ሰና ቦራ ስን ወለካም ባል አኔን ሲራ ፍዳዱ እሲን ለማን ጃ ወልት ፊዴፈን ሪቃዳ ነቻላ ለገገማ ለፍት ጉዳይ ነው ጅራት ነምን ቆቱ ሞዶ ከነው ጅራት ሪቃን ጅራቹ ባናን ለፍቸችሁ መት በሶነተ የተፈወኪን ሞከመት በዳ ነምቺ ሰቱም ሆኖታ ኦቶትን ፈየረሚ ዱአ ከናፍ አኒ ሪቃ ለገሰናታ የተን ወልት ፊደ ማለ ዋን ነምቺ ሱን ዋን ለፍት ሱን ቀምነ እሰ በቆሎ ባሱ ጣፊ ባሳ አዲሳ ሁነን ቀምነ እሰ ቆቱ እንደንደኝ እንቆተ ሌላ ፊቻፊ ነሞ ገማ ከና ወሬ ደላላ ጀደመን ባይ ወሬ ደላላ ነው ከነጎዱ ከናፍ መቃ ከነ ጅቢተን ሶበዳ በቃ ደለሎቹ ሰዎች ወልማት ወሊንጋውን ገር ወሊንጋው በቃ ሁነሞ ሞባይልን ኩኒ አከኑ ጡፎን ሳቲፍ ዱበታ ኡፎን ሳቲፍ አባናት ዱበቱ በየከ ጀዴ ዱበቹ እንደንዶ ሞባይልን ኩኒ ዋን ሞባይልን ኩን ቀፉ ኮንሰፕት ማን ዋንን ቀም የገቲት ደብሉ በርባዱ እሰዩ አመን በይቁ ቆፍ ገሩ ሚልካማ አከስ መልካሙ ባቱ ዩ ነምቤላ አመሌ ሶቤን አርገ ሶቤ ሰርቀቹ በርባዱ ካለቱን ዳፌ ሶሪሰንታይ lu ya bakka benya jenni kan abba dafe abba qabenya ani abba qabenya na caalu jiru anaaf it is only me like me namni akka kooti ana qofa kan jiru abbaan qabenya jechuun namni fooqii qabu baay'ee jira namni footoo qabu baay'ee jira namni maatii qabu baay'ee jira ani garuu ana qofa biyya lafa irratti kan dhalate ana suures guddaan anadha abbaa qabeenyaa guddaan anaaf isana qabutu kan kooti isana ni qabutu namaaf ta'uu danda'a yoo nani gochuu danda'e qabaattee waan nama biraatiif hin goone taanaan immoo ati sooressa otoo hin taane mana baankiiti ati mana baankii beektamati mana baankii jechuun birriin keessa kaa'ama taa'ee seef inni of sochoosuu hin danda'u kan sochoosuu danda'u abbaa kaawwateedha sooressi waa dabarsee kun fakkeenyaaf amma kana waggaa 8 eeginaan jedhe ani fin waggaa 2 fi waggaa meeqa taaddee waggaa 2 fi iddoo wal barree waan jiru natti mee itti yaadaan ture yaan inni qabatee jiru sun immoo otoo kan saba keenyaa ta'uu baate otoo nama keenyaan barreeffamu baate haawultii waan dhaabsisu waan kun siidaa isaaf dhaabsisuu qabu ture garuu namni irraa fuudhee birrii dhabee miti namni yookiin qabeenyaa dhabee miti yaada kanatti yaadu jaan qabneefi ani sarra birrii warri kaan qarshii warri kaan qabu caalan qabaaf miti kan inni namoonni hojii qabaachuu qabu namoonni iddoo jireenyaa qabaachuu qabu namoonni kana godhachuu qabu jedhe kan hin jedhu waanan qabu sana ishiin qabu sana hiree nama kaanii waliin ga'ee jiraachuun hin danda'ama ijaa baay'ateef otoo hin taane ijaa itti yaaddeefi waa gochuu kan dandeessu
inni kaan bee qabi hin qabatamin jedhee kan itti kennamatu jira inni kaan. Dhankaa ginaatti dhankaa. Jedhamee kan jiru jira. Ana immoo shiinaa kennanta sana. Qabi garuu ittiin fayyadamin. Qabii ture. Qabii eenyu akka itti fayyadamu hin beekun. Walitti qabuusaa malee eenyu akka itti fayyadamu. Ani garuu abbaa itti fayyadamu har'aan fixee deema. Ani uffata bitee iddoon bitee sanatti uffadhee deema. Kan hin bitadhee waan hafe eenyu kan fuudhee gara manaatti deema. Dhugaan kan nu bara. Midhaan nyaachuudhaaf bittee fuutee iddoo biraan dhaqxu hoo quuftee fudhattee deemta malee. Amma nyaatu irraa nyaatta isaaf immoo faltee taanaa fudhattee deemta. Uffanni immoo wanta irraa hir'iftu hin jiru. Achitti bittee taanaa achumatti uffattee deemuudha. Maaliif kan bitatte siif jaataate? Booddee sanaan booda otoo hin uffatin iyyuu karaa ta'uu dandeessa. Ka'umsa irraa yeroo kaanu wanti amma haasaa jirru iyyuu baay'ee artistik wanta ta'edha jechuun waanuma nutti dhiyoo jiru garuu wanta nuti qalbii itti ilaallu jechuun ani faddaalaa jedhamuun barbaadu jedhanii amma kallattii isaan sana itti ibsan sheera ragaallu jechuun natti toleera baay'ee jechuun faddaalaa jechuun dhugaadha jechuun namni baay'een warroota hojii sanatti bobba'an akkuma isin jettan namni qulqullinaan hojjetu namni namaaf yaadee hojjetu hin dhabamu garuu immoo kan ofiisaatiif darbee immoo kaan duubatti hambisuuf waan hin taane waan godhu sun jira. Kuni asumaan warroonni kaanis qalbii akkana qabaatan jenna. Inni biraa immoo dhalli namaatu iyyuu artiidha. Uumamni iyyuu artiidha kan jettanis sirriidha. Baay'ee saayinsiin artii difinishinii dhaabbataan qabu. Difinishinoota jiran keessaa yookaan immoo ibsoota waa'ee artii jiran keessaa inni tokko anis hin jettan kan jechuun በቃ human being itself art በቃ artistiin inni dura rabbiidha waa hunda uume sana gaditti immoo namni hunduu lubbuun kan deemu dhagaan kunillee waan kunillee kan lubbuu qabus kan lubbuu hin qabnes artiidha jedhu bishaan dhugamuu qofa osoo hin ta'in laalanii itti bu'aaru waan baay'ee kaasuu dandeenya akkuma isinuu jettan namni dhalli namaa yeroo kufee ka'u yeroo boo boochisni illee artiidha kanaan dura haasa'eera waan aannan kolfa yeroo tokko akkuma isin jettan artiidha wanti hunduyyuu dhalli namaa sochiin isaa artiidha garuu hamma waraabamee yookaan isteejii wayiitti bahee hamma mul'atutti artiidha guutummaa guututti kan jennu yoo waraabamee yookaan isteejiitti yoo bahee daawwataan jiraate kan immoo artii hojjetu jiraate kan artii uummatatti fiduu jiraate akkasitti artii jedhamaa jedheet saayinsiin adda baasa malee dhuguma dhalli namaa sochiin inni godhu hundumtuu artiidha. Anaafuu mana barumsaati kun. Eeyyama keetee waatti si dabalaachuu irratti obbo Gabbisaanii dhugaa dubbachuuf taane waa'ee hojii kanarratti ani yeroo baay'ee itti naraaja ture maaliif akkasii tokkoffaa ogummaatti hojii itti himtu seera qabeessaa siin jedhee si gaafata. Inni lammaffaa information guutuu fiduu qabda waan saniif. Akkam namoonni kaan mokoruu namni hojii kana hojjanne jiru biyya kana keessa jiraate. Ani mataa kootii mokoree jira garuu naan mijoofne gaafa tokko naan tasakkaan. Amma gaafa lamaan tokko information beekte. Akkasii deemati kanaaf gahaa miti naan. Ati kanaaf gahaa miti hojii. Maaliif namni yeroo ta'e iddoo isaa maal akka qabu maal akka ta'e seera qabeessummaa isaa kana qulqulleessuu qabda. Tokko. Gara qabeenya isaatti yeroo deebinu qabeenya hin qabu jedhe dhuguma namni qabu ofiin hin jedhu kanuma iddoo qabaman baasifne malee akka namoonni itti fayyadaman kan koomiti qabeenyi kun jedha qabeenyi kun kan koomiti waaqayyo karaa kootiin dhufe namni biraa akka itti fayyadamuuf fide malee ani akka irra rafuun miti nama jedhudha so waan sana godhaa jira qabeenya guddaa hin qabne ni beeksisni duubatti nu jalaa deebitan jettee kanuma ibsuu barbaadeni qabeenya qabu hunduma isaayyuu kan kees kan koos kan namoota hedduudhaaf hojii uumuunsaa kun waanuma namoonni biraallee irraa barachuu qabanii inni lammataa hojiin kamiyyuu tuffatamuu qabu lafa kanarratti nama yaadudha obbo Gabbisaan. Maaliif hojii yoo hojjette har'a fakkeenyaaf listiroon tokko waggaa listiroo dibu nu jala taa'ee caammaa keenya kophee keenya waggaa dibu boru garuu namni suni anaan naqa careen hojjisiisuu danda'a. Maaliif qabeenya horataa jira waan ta'eef yeroo sanitti namni bakka jiru bakka ofii taa'ee nama madaaluu hin qabu bakka namni sun taa'ee nama san madaaluu qabda malee waan akkasiin keessatti arge gabaabumatti warma kana jechuun barbaade. Baay'ee namatti tola. Dhiifamoo hojii yaa boonee jedhee fi
ani amman of baretti namni biyya lafarra jiru hojiin qabu jechuun matumaanuu anuun uumamne jechuudha. Hojiin himti hin jiru jechuun ani hin jiru amti mataa kootiin hin jiru jechuudha. Tarii hojiin ati hojjettu waasii argamsiisaa fi hin argamsiisuu irratti dubbachuu qabda malee hojiin dhabeen hin jiru. Hojiin guuteera. Biyya kana keessattuu biyya kana keessa biyya waa'ee birree biyya kaan hin beeku. Biyya Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti hojii baay'eetu jira. Kallattii hubannoodha. Kan nuti dhabne aadaa hojii dhabne. Aadaa hojii. Aadaa hojjechuun otoo aadaa hojii. Aadaa hojiin nama hundumtuu qaba. Aadaa hojjechuu hin qabnu. Hojjechuudhaaf fedhii fi kaka'umsa hin qabnu. Dandeettii sana immoo horachuudhaaf waa jalqabuu qabdaati. Ammasitti wanti hin hojjetamne hin jiru magaalaa kana keessatti. Magaaluma kana keessatti. Baadiyyaatti wanti hin hojjetamne hin jiru. Namni hundumtuu hojii ani isarraan barbaada, inni irraa barbaada, ati isarraa barbaada, inni sanarraa barbaada, inni kaan mootummaarraa barbaada, inni kaan abbaa isaarraa barbaada, inni kaan haadha isaarraa barbaada, inni kaan hiriyaa isaarraa barbaada. Ona keessa maaltu jira jechuu qaba dura. Ani maalan qaba? Maaltu na keessa jira? Maalan gabaatti dhiyeeffadha? Hojjechuu jechuun gurgurachuu jechuudha bara. Ati namni tokko kuntaala tokko baatee birrii 50 dhibbannaa fudhatu humna isaa sana gurgurataa jira jechaadha. Ati birattee immoo dhaqxee waa tokko ittiin isa baratte sana hojjette sanaan waan baratte sana bitteetta isa gurgurataa jirta jechaadha. Kana gochuudhaaf fedhii fi aadaa hojjechuu qabaachuu barbaachisa. Kanammoo namni hundumtuu barachuu qaba. Keessattuu namni keenya namni Oromoonni akka hojjetamuu barbaada malee hojiin akka kennamuu barbaada malee ofii isaatiif hojii uumuu xinnoo ganaadha. Kun immoo sichi itti deemama. Kun immoo maaliifiin akkaataa nuti jiraannetu baay'inaan harka 90% ol Oromoon baadiyyaatti dhalate. Baadiyyaatti dhalatu immoo kanatti itti dhalatu lafarratti laftuma wanti hin addaa wanti hin beeku hin jiru lafuma. Inni itti dhalates lafa irratti guddatus lafuma. Inni adootus achumatti deebita lafuma waan ta'u kan biraan qabu. Lafarra wanta itti barattu hin jiru. Waan inni biqilchu qofa kan irratti baratu. Inni immoo ofuma biqilcha. Isan biqilchu sanarraa nyaattu raasii nyaattaa marga nyaattee jiraata. Akkuma horii taatee jechaadha. Horiin immoo xinnoo ishiin hojjeta. Isatti taanee mukatu jira. Mukti asiifachuu ol guddateetu aduu fudhatee waa firee godhaa hojii waa xinnoo hojjeta. Lafti gara achuma jiran biqilchaa dhume. Waan itti kennamu. Achuma taa'an garuu muktis achuma taa'a waan bittee gara biraatti hin deebise. Mukarraa dura lafa argee lafarra wanti inni baay'ee baratu hin jiru. Mukatu bira jira. Isarraa baay'ee baratu. Horiirraa deemuu barata. Loon irraa waa barataa. Warra abbaa isaarraa haadha isaarraa qotuu facaasuu aramuu kan wal beeku hin jiru. Bituu gurguruun hin jiru kaachi. Makiinaa oofuu hin jiru, uffata hodhuun hin jiru, waa dha'uun hin jiru. Waan argitee guddatteetu si bita, si hidha. Sanatu uummata keenya xinnoo duubatti hambisa. Dhuftee amma kottuuti asitti waan xinnoorraa jalqabii ofii isaatii yaadee jalqabu otoo hin taane koo ministeeroo nu guuttee itti kennite dhaqee haadha ishee kanas taa'ee tan kana wajjin munaaqa dhaqee mana abbaa buluuti horiin tiksuu siin jedha. Maaliif horii tiksee nyaachuudhaan ni kan beeku. Birrii guyyaadhaan argattu otoo hin taane guyyaadhaan biddeen nyaachuu qofadha kan inni yaadu. So maayindi seetiin jijjiiramuu qaba. Paaraadaayim shiifti asfalagaal bakka. Jijjiiramuu qaba. Yaanni dhimma hojii jijjiiramuu qaba. Lammaffaa arba magaalummaan babal'achuu qaba. Namni akka daljeessaa achii fachi jiraatu kun tasa jijjiiramuu hin danda'u. Tasa waan feete godhiif achitti aeroplaan iddoo aeroplaanitti mana barumsaa kophaatti ijaarteef tasa qaruu hin danda'u. Maaliif eenyurraayyuu homaan baru. Ani wanti baay'een anaan duubatti deebi'ee waggaa 40 duubatti akka yaadu na taasisu safaraa jedhamee kan ijaarame tokko yaadatu ati hin beektu. Anaa fi mulee beekaa ati hin dhaqqabne ta'a. Safaraa jedhamee kan qotee bulaan 76 safaraa kan jedhamutu ture.
namoota gara magaalaatti gara karaatti dhiyeessanii mandarraa guutanii kaarii kuma tokko bara sana kennameef karaa qaba. Karaatti dhiyoodha, karaa guddaatti dhiyoodha. Ofuma isaaf immoo pilaaniidhaan hojjetame ture. Akka magaaluu. Warri iddoo sanatti afaanarra ibsaa qabu, bishaan qabu, mana barumsaa qabu, kiliinika qabu. Achi barri mootummaan kun innaa dhufu mootummaan yaadi gannaa seenu ijaa dargii jibbeef. Sana hundumatu diigame. Sun waa baay'ee hojjeta ture too bara sana ta'e. Ammas inni guddaan ta'uu danda'u uummata biyya kanaatiif walitti siquu namni yoo walitti siqe yaraa sorirraa barata gaarii sorirraa barata. Garuu ilmi namaa uumama isaatii yaraa otoo hin taane gaarii barachuudhaaf gaarii ta'uudhaaf gaarii jedhamuudhaaf ija fedhii qabuuf gaarii barachaa deema. Yoo manni isaa mana baluu innaa manna haramu arge innis mana isaa harachuu barbaada. Uffata miiccamu innaa argu innis mana uffata isaa miiccachuu barbaada. Qalamii mana isaa dibamu mana gaarii ijaara akka magaalaa kana walirraa baree guddachuu qaramuu danda'a. Kanaaf magaalummaan barbaachisaadha. Baadiyyaan biyya kanaa karaa kamiyyuu haa ta'u karaa kam gara walitti siquutee waliin qotachuu samma kilaastara jedhamee waan hojjetamu tokko jira. Akka mootummaan jedhu kanattis akka uummanni jedhuttis akka warri beekan jedhuttis kan walitti makanii yoo ta'e malee mootummaan qofni kophaasa eessayyuu gahuu hin danda'u. Uummannis kophaa eessayyuu gahuu hin danda'u. Abbaan qabeenyaa kophaa eessayyuu gahuu hin danda'u. Beekaan kophaa eessayyuu gahuu hin danda'u. Kun hundumtu walitti dhufe beekaan waan beekutti mee abbaan qabeenyaa waan qabu baasee mootummaan waan gochuu qabu godhee ijaarsa isaa hojjetee uummanni immoo sanarratti hirmaatee hiyyummaa har'a nuti jennu kana seenaa taasisuu hin danda'amu. Kanarratti immoo nuti xinnoo ishee warri 60 seenne kun xinnoo dogoggoruu illee hin dandeenye isin gara fudhattanii achi baatanii asitti warra magaalaa kana otoo hin taane uummata baadiyyaa kana attamitti walitti siqee walitti makatee qotee qabeenyuma isaarratti walitti qotatu walloluu illee hin dhaabbata. Maaliif daangaa walitti yaa makamuuf inni aniifatamma ati kan kee kana kan koo gami sadan keenya kan mataa keenyaa qabna. Kan koo amma kana amma ishiin kun baaftu walitti yoo qotanne asirratti waan wal aniifate ati na dhiibdee sana dhiibdee namma yoo walitti qonnee waa wal dhiibnuuf hin qabu. Kan koo kophaatti amma kana taati kaarii amma kanaati kan koo kaarii mitirii amma kanaati kan koo kaarii mitirii amma kanaati waa walitti baase kana amma kan mulee bal'aa ta'e kan isaa ammasaa kan isa kana ammasaa kan isa kana ammasaa akkan hojjedhetti immoo ana yoo hojjedhe kan hojii koo dabalataan naa kennamu yoo hojjette kan hojii kee dabalataan sii kennamu akkanatti baadiyyaa keenya tolchinu makee tasa hiyyummaa keessa ba'uun hin danda'amu. Sangaadhaan qonnee hiyyummaa keessa ba'uun hin danda'amu. Harkaan qonforree hiyyummaa keessa ba'uun hin danda'amu. Hiyyummaa keessa ba'uu baannaan immoo yoomumayyuu nama ofiin jenne malee ulfina namummaa hin qabu. Namni hiyyeessa ta'e eenyumaaf ajajama. Hiyyummaan baay'ee badduu. Baay'ee badduu. Diina badaan hiyyummaa caalu hin jiru. Akka dhabiinsaa wanti yaraan hin jiru. Kana keessaa ba'uudhaaf immoo ani waan ati qabdu sirraa fudhachuu narra jira. Ati waan ani qabu narraa fudhachuu narra jira. Muleen ani waan ani qabu narraa fudhachuu qaba. Waan ani wallaale immoo ittiin na arrabsuu otoo hin taane kana godhe akkanatti osoo sirratti naan jechuu irra jira. Inni waan inni wallaalu mulee waan akkasii otoo ta'e jechuun narra jira malee dadhabiinsaa isaa sana deebistee dhagaarra naqxee akkanisuma isaa dadhabu taasisu waan akkasiidha kan jiru kana keessaa rabbi nu haa baasuun jedhaan. Kadhaan koo kanadha. Really ani kabajamtoota daawwattoota keenya ani homaa dubbachuu hin dandeenye jechuun dubbachuurraa dhaggeeffachuutu baay'ee natti tolaa jira. Waan baay'ees akkan hin kaasne waan baay'ees akkan hin gaafanne isaan akkan mana barumsaa jirutti gaa kinoo jidduu taa'ee tana waa baay'ee fudhachaa jira. Wanti na bira gahaa jiru isin bira akka gahaa jiru abdii guddaan qaba. Maayindi seetii uummata kanaati irratti hojjetamuu qaba kan jettan obbo Gabbisaan. Anis sheer kanaan godhudha jechuun hiyyummaa keessaa bahuuf maaliifin dursa waloon jiraachuu qaba namni wal hubachuu qaba wal jaalachuu qaba wanti jedhamu rabbis gaafa nu uumu akka wal jaalannee jiraannuufidha waan ta'eef amma keessumaayyuu siyaasa biyya kanaa keessatti
Dhiphinsa guddaa kan fidaa jiru inni guddaan wal hubachuu dhabu yookaan immoo anatu dursaa kun waan baay'atuufi. Sanarra immoo isin amma akkuma waan kana walitti fiddanii fakkeenya nu kaastan namni kamiyyuu beddeena isaa nyaataa yookaan immoo kanuma darbatee fudhata kan hin darbanne hin fudhatu waliin ta'ee osoo wayii darbatee waan gaarii yookaan firii gaarii akka argatudha kan nu kaastanii rabbi ammas waan kana nu keessatti taa'umu. Muleen immoo akka nama artii tokkotti wanti kun kan dhufu waan amma obbo Gabbisaan kaasan kun shift kan gochaa deemu artiin humna qaba. Dhugaadha. Miidiyaa irratti lallabuu caalayyuu tokko miidiyaadha uummata bira kan ga'u. Miidiyaa fayyadamtee immoo maalan barsiisaa kan jettu kana amma fakkeenyaan isaan jedhan kana artiin osoo fidde uummanni hin hojjennee fi uummanni wal jibbu kan hojjetuu fi kun maal garaagarummaa qaba wanta jedhamu kana immoo artiin fiduun ni danda'ama. Sirriidha. Kanarratti mee? Artiidhaan fiduun fidamees agarsiifameera uummata keenya keessattis ispeeshaalii uummata Oromoo irratti waan tokko yoon kaase bara sirna yeroo Ihaadig keessa namoonni baay'een nuun qoosaa turan. Mootummaan firee harbuu miti dhagaadhaan hin bu'u maaliif uummanni keessan kun akkana taa'ee yeroo baay'ee. Ijoolleen qeerroon kan kakaate sirbaani. Oromoon guutummaan guututti addunyaa kanarraas sirbaani. Wanti suni gara hojiitti hoggaa jijjiiramu hoggaa sirbitu Oromoon uumamaan wal faana gurmaayeeti kan sirbu. Yeroo namni tokko kophaa deemu namni 2 3 4 5 ta'ee hoggaa deemu qixxee miti nama sodaachisa. Wanni suni hojiiwwan argamee jira. Gara fiilmiitti immoo yookaan immoo gara tiyaatiraatti hoggaa dhufnu minaalbaata kaasuuf barbaachisaa illee yoo ta'e karaa ayyaantummaa Oromoon ayyaantuudha. Hayyuudha beekaadha. Tiyaatirri kunis kan dhufe duuba isaatti deemee bara dheeraa qorannee duubatti karaa warra ayyaanturraa akka dhufeetti. Tiyaatirri ka'umsi isaa. Waan sana gochaan yeroo agarsiistu namni kamiyyuu akka isaa galutti yoo agarsiiste hin galaafi. Amanaaf. Hin amanaa. Fakkeenyaaf namni tokko aktariin tokko qofa hoggaa laallu uffata ajaa'ibaa ta'ee uffata maaf akkasanitti hin uffanne jenneeti cuubinna turre miti. Amma uummata keenya keessatti kuni baramuu qaba. Abbootiin qabeenyaas hanga danda'ametti gargaaruu qabu. Artii keessatti wal sodaachuun hafuu qaba. Artiin waa hedduu dabarsiti. Artiin wal lolchiistis hin araarsitis diiguus ijaaruus hin dandeessi. Hin kakaastis hin ajjeestis. Waan barbaadde godhuu dandeessa artiidhaan. Kanaafuu waan obbo Gabbisaan jedhan kana artiidhaan lubbuu itti horuu ni danda'a. Hin dandeenya hin danda'ama hojjechuun hin danda'ama. Nuti amma fakkeenya Jiisas namni baay'een hin beeknu miti yookaan immoo Nabiyyuu Muhammad warri hin qaqqabne jiru. Warroota ergamtootas hin beeknu. Garuu fakkiidhaan nutti fidanii fudhannee amannee. Dura jechaan nu dhageessisan. Amma booda immoo fakkiidhaan fidanii nu agarsiisan. Waan dhageessirra immoo waan ijaan laalte suni dafee keessa keesseena hojiitti hiiktaa jechaadha. Kanaafuu artii waan isaan jedhan kana hojiirra oolchuuf. Fakkeenyaa warra adiin uummata gurraacha tuffachaa turan. Artii isaaniitiin agarsiisaa turan. Dhugaadha. Uummanni gurraachi waan isaan fidanii itti agarsiisan san ani siif waaqaa jedhaniit akka waaqatti fudhachaa ture. Maaliif artii waan itti fidan? Maallaa kaastee duratti artiin ajjeesuus kaasuus danda'a. Fokkistuus fakkeessuu danda'a. Miidhagduus fakkeessuu danda'a. Kanaafuu baay'ee kan namatti toludha. Obbo Gabbisaan bal'inaan yeroo biraa waan kana irratti haasa'uun keenya nafu akkuma isin jettan yoo lubbuun jiraanne waan gaarii hojjechuuf wal arguun keenya deebinee nafu garuu amma gara artii dhuftanii jirtu. Kanumaan itti fuftu moo maal hawwiin keessan kan fuuldura maal fakkaata? Waanuma amma haasoftan kanallee artiidhaan uummata biraan ga'uunii fi akkasitti haasa'uun humni isaa garaagarummaa waan qabuuf jechuudha. Gara fuulduraatti mee maal yaaddu? Amma dhuftaniirtu egaa dhuftanii immoo gara fuulduraatti itti fufuudha moo bira deebi'u? Maala eeguu manni jechuun onneen jiru moo? Egaa maaltu bira seeti? Anaaf akkanatti seera qabeessaan miidiyaa irratti ba'uun koo yeroo duraatiif fedhiis hin qabu tureen. Dandeettii dhaboo otoo hin taane fedhii dhaboo. Maaliif inni miidiyaa irratti ba'uun mataa isaatti immoo
waan hojjechuu hin dandeenye dubbachuunis barbaachisaa jaan turreef kanaaf hin baqataan ture. Yoo gara miidiyaa kanatti badaa of hin geessu amma garuu waa hojjechuudhaaf fedhiin koo guutuu jaa ta'eef ani aartii qofa otoo hin taane waa hedduu yaadan qabaa. Waaqayyo immoo akkanaa guutu abdiin qaba. Dura dhimma miidiyaan sinitti miidiyaa jechuun qoodaa bal'aa jechuudha. Oromoon uummata biyya kanaa keessaa harka guddaan Oromoodha. Garuu lafatti dubbatuu fi nama isaa dubbatus heddumina ajaa hin qabneef eenyummaan isaa, maalummaan isaa, beekumsa isaa, dandeettiin isaa, miidhaginni isaa himameen beeku. Egaa kana baasnee yoo himne kan inni isinis yoo waan isin gargaare miidiyaatti dhiyeessuun kan isinirra jiru dhimma nama biraa laaleffachuudhaan maqaa balleessiidhaan tasuma miidiyaa irratti hin hojjetina. Waan qabdan dhiyeessa gaarii. Waan beektan dubbadha. Waan dandeessan hojjedha. Waan dhugaa ta'e immoo uummatatti dhiyeessa. Dhugaan ofuma isiitii dhiibbee mootishiin. Waan uummatichi qabu immoo amma jalqabneerra kanaa achi duubatti hin deebinu yoo waaqni jedhe karaa kanis itti deemna. Kan waaqayyo nu hojjeta. Kan mootummaan ni hojjeta. Kan uummata keenya immoo uummatichi akka hojjetu hin kakaafna. Nuti immoo waan nurraa eegamu itti fufna. Miidiyaa jechuun goodaa bal'aa, hurufa bal'aa jechuudha bara. Kan hundumtuu argu, kan eenyuu dhoksuu hin dandeenye. Tabbas miti, hallayyaas miti. Goodaa jechuun miidiyaa jechuun meedaa jechuudha. Goodaa bal'aa jechuudha. Kan harreenis, sangaanis, namnis hundumtuu waan argu ulfatti ilaalu. Wanti wattaadaraatti seera humna ittisaatti lolli guddaan kan godhamu goodaa irratti. Akka moo'insi kan jiru goodaa irratti. Tabbarra jiraannaan inni tabbarra jiru ofirraa dhoowwuu danda'a. Inni godhee jiru hin miidhamu. Naafaa bahu kan jettu goodaa irratti yoo ta'e jagnis dadhabaanis goodaa irratti inni wal argan beekamu. Amma warra goodaatti of baasetu sagaleen isaanii guddatee dhaga'ameetu siisa bareedaa kana, anasa dheeraa kana, kanasa sanyiidhaa barbaadamu kana, kanasa maaliyyuu ta'u kana ati nama miti jedhamta amma. Eenyu maqaan kee? Eebbisaa dhabdi? Ati nama miti siin jedhama. Isaan ijaa dubbachuu danda'anii malee anaan ijaa caalanii miti. Isaanis anaa gadi miti. Warri kana jedhu ijaan caalaniif miti. Anis ijaan isaan caaluu miti. Hundi keenya iyyuu warri namni waaqni uume hundumtuu qixxeedha. Akkaataa ittiin of ibsinutu akka nuti hin beekamnee fi akka nuti tuffatamnu yookiin immoo akka nuti uffatamnu taasisa. Kanaaf kana abaluu kana godhe kana balaaleffachuu dhiisi. Ati of ta'eetu jedhu. Hojiin keeyyuu goodaatti si baata. Goodaatti baanaan immoo hojiin kee mul'ata. Eenyus fiigichuudhaan namni baay'een Oromoon baay'een maaliif fiigichuudhaan xaaf eegaa kophaa ijaa ta'eef namatti isaa fiiga miti. Kophaa isaa fiigaa iddoo sanatti immoo wanta gootu hin jirtu. Qixxee fiigda hin moota. Abalumaa fiiga jechuun dandeessu iddoo sanatti. Aanatu fiigee tammoo haadha kan jechuun sirra jiru. Isinis immoo warri miidiyaa Oromoo kun nutu fiiga jechuun nurra jira. Sabni kun kana godhe, sabni sun kana godhe akkana dhiisisa. Isaanis hojii isaanii hojjetan. Ati hojii kee hojjedhu. Sana yoo ta'e himmoona goodaatti baanaan addunyaan nu laala. Addunyaan immoo gaarii taanaan si filata. Jaalatee otoo hin taane jaalatee si filata. Sodaatee otoo hin taane yoo ati immoo humni kee baay'ataa deeme si wajjin dhaabbachuudhaaf nan duubatti jedhan jiru. Akkasitti deemu barbaachisaa. Kanaachi dhimma aartii abbaa qabeenyaa dhiisiitii aartistoonni mataa isaatiin dhimma aartii wanti beekame hin jiru. Aartumti wanti jedhamu iyyuu amma waggaa amma kana aartii Oromootitti hin beekamu. Warri aartistii cimoon biyya kana keessa jiran Oromoota. Olmas harka 100 keessaa 70 Oromoodha. Garuu otoo Oromoo ta'anii miti kan hojjetan.
Isa miti jeeneraalonni biyya kana keessa turan abbaa waraanaan ciccimaan Oromoodha. Akka Oromootti miti. Kanaaf sabni Oromoo akka sabaatti kana jedhama. Kanaachi immoo wanni guddaan nama cimaa yoommuyyuu maqaa balleessuun hin oolu. Abalumaa maqaa na balleessimaa kana jedhe hin jedhin. Isa namichi kan inni barbaadu inni kana naan jedhe jettee akkaate yeroo kee balleessitu sammuu kee diigdu akka namaa wal loltee yookiin mana hidhaa galtu sirraa barbaada. Kanaaf abalumaa kana naan jedhe otoo hin taane abaluu kana jedhe akka inni kana naan jennati immoo waan gaarii hojjedhuuti agarsiise. Gaarii hojjedhu agarsiise. Of xiqqadhu agarsiise. Kopheen sana jaa akkasii hin jenne kophee kee qulqulleeffadhu miila kee qulqulleeffadhu ati. Ilkaan isaa afaan sana jaannee afaan kee lulluqqadhu. Uffanni isaa tortoraadha akkasii uffata kee miiccadhu. Kana uummata keenya barsiisuun. Kan ammoo ijaaruu baadiyyaattis magaalattis namni keenya daldala irrattis maal irrattis wal barsiisu. Wal arrabsoo otoo hin taane wal barsiisu. Hin arrabsite taanaan namicha achi keessaan bahin jechuudha bar. Sii gala miti. Ati numu fayyaa kanaan amma hattuu hoonsiin jedhe jaalatee too eegamanii kaan hin oolle na dhungadhu sirriitti ta'a. Hattuu cimaa taata. Eeganatti roobesan. Eeganatti roobee basabasee zinamaa ifanam ta'a. Kanaaf Oromoon naannoo kanaa kana Oromoon naannoo kanaa akka Oromoon naannoo kanaa iyyuu cimaan hin jiru. Akka hin dogoggorre. Maquma isaanii iyyuu naannoo kanatti waamsisan isaanii waan guddaadha. Jiraatanii dhuma iyyuu warra sarvaayivaaliidhamu iyyuu naannoo kana naannoo Finfinnee jiraachuun isaanii waan guddaadha. Iyyuma jiraataniif lafa isaan irratti du'an lafa akaakileen isaanii irratti du'an obsaniis wallaalanii isaa turanii ulfina qabaachuu qabu. Kana namni keenya inni kaan kun Harargeedhaa dhufe inni kana ta'e inni kaan Jimmaarraa dhufe inni kaan Wallaggaa dhufe inni kaan kun Wambararraa dhufeetu Oromoon naannoo kana Oromoon iddoo hundayyuu ni jiru Oromoo qofadha. Shawaa Wallagga Jimmii minaan sobadhanne inni warra waliin dha'uuf warra dallaalaatiif inni kan ta'u. Dallaalaan hojii isaa kana. Dallaalaan hojiin isaa kana waliin dha'uudha. Kanaaf maqaa isaa barbaada. Maqaa isaa balleessuudha isaan. Maaliifin eessayyuu dhaqaa ammoo kana barri jireenya keessanii kan barumsa irra jiru eessayyuu dhaqaa. Baala agar jechuudha. Baala agar. Baala agar siin jedhu miti. Abbaa biyyaa jechuudha bar. Oromoon naannoo kana jechuun abbaa biyya kanaa jechuudha. Eessuu baala agar no jechuun abbaa biyyaa jechuudha. Lagi baardaa dhaqeen abbaan biyya namoota naannoo sana jiran. Nuti warra siidhamnu kootii uffannee surrii uffannee kophee kaawwannee karabaata ofaa kaawwannee mataa bareennee warra achi hoo. Akkuma Oromoo naannoo kana naannoo sanatti warri jiran kanuma shaamaadhuma uffatti kophee miilarraa hin qabdu akkuma kana wanti jijjiira tarii afaan ittiin dubbatanii isaan sun afaan dubbatu warri kun afaan ittiin dubbatu. Dhaqi Tigraay dhaqi Maqalee naannoo isaa dhaqi. Akkuma naannoo kana akkuma naannoo Oromoo naannoo kana tokko. Somalis the same is true everywhere. Magaalummaan qaroomina. Urbanization is civilization. Kun immoo namni waa walirraa baruu jaalladhamuuf. Kanaaf uummanni biyya kanaa walitti dhiyaachuu fi waliin hojjechuu waliin nyaachuun rakkina miti. Ammayyu waliin nyaata. Waliin hojjechuu walitti makachuu walirraa waa barachuun dirqama keenya ta'uu qaba. Aadaa hojii hojjechuu. Hojiin immoo kamtu wanti tuffatamu hin jiru. Hojiin hojii qofadha. Hanna otoo hin taane. Hanni hojii miti. Hanna. Hojii hojjechuu maalumayyuu haa ta'u waan dafqa baaftee horiitti jijjiiramtu hundumtuu hojiidha. Namni keenya hojii hojjechuu qaba. Hojii tuffachuu hin qabnu. Hojii tuffachuu qaba. Nuti hojii tuffachuu otoo hin taane tuffachuu qabna. Hojii baasa kamiyyuu. Amma tibee hojiin kee oduudha bar. Oduun hojii miti. Garuu maaliifin kun ijaa namaaf barumsa ta'uu malee taa'anii aniif nama yoo amma kana asteenyaa hojii kun nurra jiru ture. Waa hojjennee hojjechuun nurra jira. Garuu wanti nuti amma hojjetaa jirru nama baay'ee barsiisuu danda'u. Akka hojjetu. Akka hojjetu barsiisuudhaa jaa ta'e malee oduun hojii jaa ta'e miti.
garuu kabajnee teessee kanaaf mindaan sii kaffalama siif. Kabajjee miti kan hojjettu. Funaanuu na dafqisiisaa jira kanarra. Guyyaa meeqa dhaabbattee ibidda keessa gubataa oolta. Kanaaf hojiin hojiidha. Ammaaf keessatti warri qaruuraa goodaarraa guuran kana badhaafamuu qabu. Warri karaa ta'an badhaafamuu qabu. Warri waardiyyaa ta'anii iddoon ta'e kan kun badhaafamuu warra qabanidha. Nuti garuu kan badhaafnu warra karabaataa hidhatee biiroo keessa taa'ee garaa dhiitessee hudduu dhiitessee fuula dhiitessee kan nuti badhaafnu. Warri sun humna jara sanaa nyaatu bari. Dhugaan sitti gahu. Dafqa jara sanaati kan isaan nyaatanii fi dhiitaan. Namni dafqa ofii nyaatu ni ta'u suuraa isaa. Ani kan hin arge jechuudha. Abbaan ta'e waan ta'e jechuu danda'a. Kana jechuun uumamaan namni fudhatu hin jira. Inni sun garuu inni kaan haala adda addaatu isa dhiitessa. Kanaaf waaqni kana keessaa nama baasu. Leel jennee kabajamtoota daawwattoota keenya turtii gaarii gochaa jirra. Muree wanti itti nu dabaltu jira dhumarratti. Ani wanni itti dabalu jecha obbo Gabbisaa irratti wanti dabalu ana miti yoomiyyuu yaadamu. Yeroo dhumaaf waamuma xiqqoo takka jedha. Uummanni waan arge waan dhaga'eerraa waa barata. Kuni dhuguma abdiidha. Egaa namoonni akka obbo Gabbisaa akka nuuf baay'atanii gara artiitti dhufanii akka namoota jajjabeessanii namoota hojjetan akka gargaaranii asumaanis immoo uummanni waan hin jirretti wal loluu dhiise waan jiru irratti waliin hojjete waliin fuulduratti deemne teenyee mootummaa balaaleffachuus yookaan immoo qaama biraa balaaleffachuu irraa baane ani maalan hojjedhe anarraa maaltu eegama jennee gara fuulduraatti yoo deemne gaarii akka ta'uun dabarsaa asumaan dhaamsa uummataa fi bara haaraa jechuun qofti gahaa miti. Bara haaraa keessatti ani maalan of haareesse uffata huccuu haaraa bitachuu miti. Sammuun koo haaraa ofeera. Hollaa kootiif namoota naannoo koo jiraniif biyya kootiif. Namni waaqayyo gargaariin dhamu addunyaadhaaf hojjeta miti. Kanuma jedhanii dhumarratti galatuma. Sila adda bahuu baannee natti tola. Isinis yeroo keessaniif nus immoo yeroodhaaf jennee kanumaan maaloo seenaa. Ani amma dhalataa biyya kanaati. Biyya biraas hin qabu. Biyya biraas deemuudhaaf carraa hedduun qaban. Ammayyas duris ijoollummaa qabates. Uummata biyya kootiif kan inni bara kanaan barattaanu kan otoo hin taane amma jalqabee kan itti dhaamsa dabarfachuu barbaadu yaa ilmaan biyya kanaa. Eenyumtuyyuu filatee sanyii kanarraan uumama, saala kanaan uumama, iddoo akkanaattan uumama, warra kanarraan uumama jedhee kan filate hin jiru. Tarii ammas keessatti dhimma Amaaraaf Oromootu kan baay'ee afarfamaa jiru. Eenyumtu Oromoon ta'a jedhee filannaadhaan kan argate hin jiru. Eenyumtis Amaaraan ta'a jedhee kan filatee argate hin jiru. Tigree, Walaayittaa, Gaambeellaa, Sumaalee, sabaaf sablammii kamiyyuu namni filatee dhalate hin jiru. Namni filatee saala argate hin jiru. Namni iddootti dhalatu filatu hin jiru. Iddootti dhalanne argamne wal tuffachuudhaa fi wal balaaleffachuun baay'ee ulfina namummaatii gadi bu'uu ta'eef Oromoon Amaara akka ta'e anaaf Amaarris Oromoo akka ta'e Tigreen Walaayittaa akka ta'e Walaayittaan Gaambeellaa akka ta'e Gaambeellaan Anyoo akka naannoo Bartaa akka ta'e Bartaan immoo Oromoo akka ta'e Oromoon immoo Affaar akka ta'e kana barree amma jalqabnee sicha jechuun barbaachisa amma jalqabnee nuti biyya kana keessatti ulfinni keenya biyya keenyadha. Ulfinni keenya yoo nuti wal kabajne warri kaan nu kabaju. Oromoon walii isaa yoo kabaje saba biraatiin kabajama. Uummanni biyya kanaa immoo waloo kabaje yoo wal kabaje warra biraatiin kabajama. Fakkeenya Sudaan biratti walaqxe ati Amaara ati Oromoo dheettee miti bakka uummata Itoophiyaatti hidhamteeti kanatti dhiitamtu. Miti fagoo Jibuutii yoo dhaqxee tufatamta akka biyya kana uummata biyya kanaatti. Sumaalee yoo dhaqxee tufatamta. Miti Ameerikaa dhaqxee nuti akkasitti har'a bara sareen illee wal nyaachuu dhiifteettiin. Isa dhugaan sinti maal? Sareen amma sareen dur wal riitii wal nyaatti. Amma innaa wal gargaarsa jettee wal bira dabalti.
Irratti malee wal kabajjii of kabajjee deemna. Nuti garuu sareedhaa gadi taaneetu ati amara ati Oromoodha ati walitti dutuu miti dutuu rakkina miti wal ciniinnee wal ajjeesaa jirra kun du'a mataa isaatti ulfina Waaqayyoos balleessuudha ulfina namummaas cabsuudha namummaa abbaa biyyummaa biyya keenyaas asii alatti innaa deemnu warra waliin taane waliin jenna nuun jedhama iddoo deemnutti biyya alaatti kabajan qaban warra waliin taane warra hiyyummaadha wal jibbitu otoo hiyyumtu wal tuffatti nuun jedhu warri kaan kanaaf hiyyuma keenya attamitti ofirraa qolannaa irratti waliin hojjennee rakkina jiru immoo rakkina kee walitti mannee fuula walirraa dhiquu malee fuula dhoqqee walitti dhiquun barbaachisaa miti kanan dhaammadha egaa barri itti aanu kuni bara horreetti haafannu dubbannee dhageessifannu dhageenyee hubannu eebbifnee dhageessifannu Waaqayyo immoo nagaadhaa fi tasgabbii biyya kanaaf akka taasisu tokkummaa biyya kanaaf akka taasisu uummanni keenya afaan walii baree afaan Oromoon afaan Amaaraa baree Amaaraa afaan Oromoo baree yaada waliiti yaada malee afaan abbaan fayyuun bara televezyiiniin dubbatama tiire hin rakkina miti afaan abbaan qabu kana baraasiniif afaan abbaan qabu ቋንቋ ባለቤት የለውም ቋንቋ የተናጋሪ ብቻ ነው አማርኛ የኔ ነው ከተናገርኩበት እንግሊዝኛ ከተናገርኩበት የኔ ነው ሶማሊኛ ከተናገርኩበት የኔ ነው የማንም አይደለም እኔ ከተናገርኩበት የኔ ነው ካልተናገርኩበት የኔ አይደለም ቋንቋ የተናጋሪው እንጂ ባለቤት የለውም አፋን ኦሮሞ የቹን ከኖሮሞ ተንታኔ ከነባት እንዱበቱት ከነባት ወሊገሉት አፋን አማራስ ከነማራ ምት ከነባት ወሊገሌት ከነረት ወለሉኑ ረንጀሩ ያ ኡመት አማራ ያ ኡመት ኦሮሞ ያ ኡመት ትግሬ ታአቲ አከነማት ያዳ ነሙማራ እናገር ሲነ ገረ ሰባት ገደው ሰበራ እናገር ሲነ ገረ ናኖት ገረ ናኖ ደለነት ገደው አቺ እናገር ሲነ ገረ መንደራት ገደው ገረ መንደራት እናገር ቡነ ገረ መናት ይደም መሰረት ወልበሌሳ ደም ይቻላል ከናፍ ከና ያኔ እግሬን ከኛ ማላታ ውርት ወሊመሪኒ ቢዩሌሳ ይልቀበየና ተፈካታ ሰረቲ አመል እንደምት ሁሉም ተወርማቴ በይሰዳ እጋ አኔ አማራ ታታ ትግሬ ታ ወላይታ ታ እንሞ ሲዳማ ታ ይወት ኦፊት ተመለ ነምን ሲቤኩ እንጅሩ ያሩማል ተውከም ቤካ nama ta'uu keenan beeka namni bakka namni nama malee sanyiin boodarra dhufa nama ta'eetu sanyiin isaatti himamu innaa dhalatu mucaan hospitaalatti dubartiin tokko innaa deessu namummaas argitee garaa keessaa baafti malee sanyii isaan beektu hakiimtittiin yookiin maqaa laaltee Oromoodha Tigreedha Walaayittaa dheetti malee nama dubartiin sun nama jaataateef kan isheen deessiftu sooftuweerii dhabaa isatti nutti fe'ame kana nutis of keessaa balleessuudhaaf isa jal'aa isa dadhabaa of keessaa haquudhaaf haadhamaan waaqayyorree sooftuweerii hamaa kana isa wal nu nyaachisu kana waaqayyo nuuf haqu yookiin dileeta argilleen kanuman jedhaa eebbifamaa galatoomaa. Kabajamtoota daawwattoota keenya sila addaan kutuu baanne yookaan immoo sirriitti osoo haasofne wanta bira darbamuu qabu miti wanta dabalataa wanta baay'een kana caala akka isaan keessa akka jiru nan amana asitti kan argitan kun warri lachuu jechuudha gama lamaaninuu yeroo gorsan akka manguddoo yeroo taphatan immoo akka dargaggeessaa ta'anii turtii gaarii waliin goonee jirra ani asumaan waadan isiniif gala jara lachuu wanti isaan hawwan milkaa'ee fi sana booda akka deebisee isiniif dhiyeessu waadan isiniif gala nu kabajanii istiidiyoo keenyatti argamtanii waan miidhagaa kana nuufis daawwattoota keenyaafis waan nuuf dabarsitaniif maqaa miidiyaa keenyaa fi maqaa daawwattoota keenyatiin isin lachuu guddaan isin galateeffadha. Ayyee, galatooma.